Yaaddahiyyaa nama rabbitti amanteeho nama dhukkuban qormaata keessa jiru yookaa mataa isaati yookaa karaa niitiiti yookaa ilmoodhaan kun xiqqeenna keetii miti. Yaa nama rakkoon ganama galgala sitti deebitu duniyaa keessatti abshir. Yaa nama beelli amma si uguhoo abshir. Isbir waxtasib cala Allah. Obsi rabbi irratti herregadhu situ nama jabaadha guyyaa qiyaamaa yoo rabbi fedhe. Osoo dureessi macsiyaan qabne qormaataaf mahshariin dhadhaabatu hiyyeessi macsiyaan qabne waggaa 500 dura jannata seena jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Herregadhu rabbi irratti obsi jabaadhu. Qe'een tuni ganda dawaamaatii miti ganda dalagaati aakhiran ganda galataati. Asitti hujii aakhiran jazaa waan asitti dalayde soorata waan ta'eef jecha hedduu nama rabbitti amane yoo hujiin isaa kana tahu hedduu warra khasaaraa ati warra khasaaraati akka namni siin jedhun eegin ofumaa of gaafadhu man ana ani